maal jedhanii himan warri achi dubartiin ajirtu warri siyaadii jechuudha. Ajjiraachuu hawwiin ajjirta hawwii goobanii ta'edhaan ajjirti garuu obboleessa malee obboleettii malee haadha abbaa malee information kennuun dhoowwamaadha. Yoo kafaalaa ta'uu fi barbaadde jette maakamaa deemii naan jedhan. Maakamaa deem jennaan okay jedhee achi ka'ee ammallee guyyama san maakamatti deebi'ee bakka maakamaa jedhan kan. Dhaqee jennaan akkana jedhamti murtee akkanaatiin na jalaa dhamee rabbiin na gargaarannaan poolisiin achi itti dawwalee choora malee dhaasaniiti. Ergasii dawwalanii jennaaniin hawwii goobanii ajjirti wixata darbiti gara hawwii immigireeshinii jedhan warri asiin beekaa Dubaayitti darbiti gaafa wixataa naan jedhaniin isaanii. Jedhanii jennaan amma deemnee achuma ammallee osomaan galiin obboleessasii jechuudha. Obboleessii kas keessa jiru jira beekta akka garaa isii. Dhaqee obboleessasii kadhadhee hawwiin akka hidhamtee itti jennaaniin maal qabaree haa galtuu naan jedhaa dhaga'eera jennaan lakkii rabbumaa jedhiiti otoo akkasitti waliin dalan osoo akkasitti wal jaalan riskii kanarraa kaateetiin akka ta'uun hin maluufi rabbii jedhi kootu waliin dhadhaa'oo obboleetti malee jedhanii jedheen. Obboleessasii ka garaa takkatti fuunee mucaa riyyaa kiyyaa wajjin mana hidhaasan dhaqe seentaraal jeeli san deebine guyyama san. Achi deebinee kun aayidiin isaa kanaa piliis kunoo isiillee walitti gala maqaan isaanii. Munir bilbila. Hawwiin olaanii irraa baatee jirti gamana namaa jirti time ani bakka isii bu'eetiin waan tokko waan ani fudhatte ni fudhatti rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Sanuma walirratti jechuun Munir taragaga maal bakka isii buuta miti. Ijoolleen as jala jirtan yoo warri qoy tara takka ergaa dabarana. Ijoolleen as jala jirtan namni hawwiin bira jirtu yoo jiraattan warri hawwii beektan piliis akkaataa hawwii itti argannu tiktookii biraa kennitaniif illee ta'u firoonni isii warri as jala jirtan dawwalaa fi warri silkii isii bakka isiin jirtu beektan nama kan hunda keessatti wallaaluun jiru akka silkii nama biraatiin dhufteetiin seentu nu godha bilbila Muniriin qabdi. Yaalaatiin jira. Okay. Amma Doktor ergasiin booda aayidii obboleessaa irraa fuudhanii kan isiillee siistem keessa ilaalee walitti galu garuu isiin keeziin isii Dubaayi hawwii immigireeshiniidha. Kiftii qabdi arbaa bisiisa duraa irraa argitee. Bullee. Thank you. Achitti dabarti garuu isa ta'a achi gaafadha keezii isiin hin jedhan. Maal ta'e? Dhagaa isaanii. Doktoroonni maa wal dheessa jira bara. Namni taa'aa jirraami. Abdii akkam? Jira nagaa. Amma kam doktora qabayyinara yoo milkiin dhufu hawwiin hin jirtu. Yoo hawwiin jirtu Doktorasni waan isii reefu baafte keessaanis waa takkaan jaarsaaf jaartiin kunoo. Guyyaa bashannanaa oolan taa'aa. Illee warri akkam silaa deemnee taa'aa kanatti. Okay, itti fufi xumuradhaa. Ergasii mucaa kana gaafa wixata dabarsan sani obboleessa wajjin kaanee dhadhe manedhaa itti isiin itti dabarsan kana jechuudha. Manedhaa dhadhe kanaan booda wanni asitti kennee paaspoort koopii sitti kennineetiin obboleessa wajjin gaafannee naani siyaadii ofiis seennee naani nutti himu didan informationii nutti himu didan naani karadhe obboleessi jira dhiyaachuu danda'anillee warra bittee ka dubbatu. Ergasii karadhee jennaaniin as keessa jirti garuu har'a osoo hin taane boru deebi'aa nuun jedhan. Ergasii booda gallee obboleessan borullee si deebifna jenneeni ergasii borumti yoo geenne jennu obboleessi silkiin kaasu itti tumnee mana isaa jala dhaabannee eennee dadhabnee jennaan ergasii kaaneetiin hiriyaa kee wajjiin hawwii immigireeshiniitti yoo deebinu ammallee jechuudha guyyaa tokko akkam na fakkaate already ishaaraa kennitee jirti hawwii goobanii galuuf qophooftee jirti waan dagadhe keessa jechuudha waan dagadhe keessa gaafa jalqaba dhadheessani kafiila sii fidaa nuun jedhan kafiila sii yookiin lakkoofsa kafiila sii nuun jedhan. Ana dalaguu fi barbaadaa jennaan gaafa jalqaba obboleessa waliin dhadheessan jechuudha. Mucattiin tuni kafiila sii hin beektu lakkoofsa kafiila sii hin qabdu obboleessi sii kafiila sii hin beeku mucattiin abbeeraa sii kafiila sii hin beektu akkamiin kafiila sodhaa'ee eenyu dhiyeessina waan goonuu dhabne. Argitee nama biyya kanatti hidhamee nam tokko hidhamee jedhe nam tokko keezii kafiila hoo qabaatee jedhe haa kafiili sun dhiyaatu malee nam biraa irraa kaasuu hin danda'u viizaa namni biraa dalaguu hin danda'u garuu kafiili sun dhiyaachuun dirqama jechuudha sii galee.
Okay. in dhamnee otoma jidduu kanatti mucimaan naan jette namichi Sumaalee ho'i jette wannaa kenna ragala bultii kenna ragala namichi Sumaalee kun hiriyaa kafiila kiyyaati jette yeroo baay'ee haasofte jechuudha. Ergasii ani kafiila kana namicha kana eeguudhaaf namichi Sumaalee kana bultiin jala jechuudha. Wallaahi guyyaa meeqa dhaabadhe jechuudha. Akkasumas waan dhaabatu namichi dhufee obboleessi isii sun eessa jira? As keessa jira Dubaayin keessa jira. Mucaan isin biraan qabamtelle mucaan isin biraan qabamtelle neetworkiin didu mala obboleessi san. Doktor maa carraa takka nuun kennine maal ukkaamsi milki obboleessi san nuufiduu dandeenya. gaafuma tokkoon gaafachuu barbaada carraa naafan keessuma yeruma tokko. Qoy kana gaafatanii haa tuqu jalqaba. Bulaan budakii waa'ee galiisaa dhiisi. Kalee viidiyoo ni qabna. Diinaara 9,000 naqee risiitiin qabaa jira. Nama 5,500 jira. 6,000 fi nama 6,500 ilaalu jira. Diinaara 9,000 naquu himtee jirta. Risiitii ni qabda. Viidiyoo baniitii nu gorsiisi takka. Lammaffaa kuni ji'aa fi wayitti 5,000 hojjannee jirta. Waliigala ji'a 5 baay'isuu ni dandeenya. La. Okay, shan. Nama kuni tumura gaafii kee tumuree deebista. Dhaabbadhu. Kanatti deebita waa'ee galiisaa fi kana isin dhuftee waliin soita rakkoon qabu. Ji'aa fi wayitti yoo 5,000 daleedan ji'a 5 hojjechuu waliin dhalamtee jirtu. Okay. Akkasii miti Muniirin jarjartee beeyta. Akkasii miti qoy. Milki. Laal nuti ji'a sadi duwwaa waliin dalanne laal ji'a sadi duwwaa waliin kan ji'a tokko walakkaa already herreennee jira yeroo isin maani ajjittu ka 5,000 isin jettu kana jechuun ka walii biraa qabnu ka ji'a tokko walakkaa qofa ji'a 5 akkamitti daladdaawwiin gaafa ji'a 6ffaa bulii ja'a viidiyoo ilaaluu dandeetta dalagaa eegalle gaafa ji'a 9ffaa bulii 5 hidhamte eenyullee beeka warqaarallee jira. Okay. Asliin amma hawwiin ji'a 5 waliin dalayne jette. Ati ji'a meeqa waliin dalayne jette? Ji'a sadi. Ji'a sadi. Okay. Maallaqa ji'a lama ka ji'a dura 45,000 waliin lakkoofne anaaf milkiini ka ji'a lammataa 30,000 waliin lakkoofne jette dhugamo soba. Kana hundayyuu maal dubbiin salpha namni fi dhaba malee. Biyya kanatti kaampaanii deemanii ture katti kennitu ka waan daladdu kana guyyaadhaan piriinti godhee sii baasuun jira miti. Lakki anaaf milkiin herreega ji'a duraa 45,000 waliin gatteennee goone ka ji'a lammataa 38,000 waliin gatteennee goone jette. Waliin herreega gootan mongooni dhabarama. Kan nuti herreega goonee jenne ka ji'a jalqabaa san qofa ka amma birrii 5,000 san haftu malee kaan hin goone kun soba. 45,000. Hin goone ka jalqabaa san qofa herreega goonee herreegni baasiin bahee maaliin bahee jechuun guyyaan baasii baaftanitti galiin nu ga'u nama sadii diraama 5,000. Kaafee isiin nama sadii miti milkiin nu keessaa homaan qabu anaaf jaartii isaatii jetti waan kana maal jetta? Akkamitti amma akka dalagaa jiru ka ordarii kana deebisu ollaani kun lakkoofsini kun ollaani kun kiyya ka kostoomariin haasaa oolu ana ka ijoollee achi fudhachuu diddeette itti dawalee haasu ana ijoolleen isiin bilbila iyyuu kaaftu hin deebiftu waasaap iyyuu yeroo ordarii fuutuyyuu anatu galee itti kaa sirrii miti maaf akkas goota ijoolleedha maaf akka itti fayyadaman hin himneef maaf akkas goota dheedhi isin siif jaartii haadha manaa kee walumarratti isin dammartee nama tokko isin goote haa ta'u ati marilleen gaafa duraa haadha manaa kee wajjin waliin mari'atanii waan saniif haa ta'uun beeku ammallee ati maallaqa buusii keessatti akka isin nutti himtetti homaa keessaan qabdu ka birriin 300 ka haadha manaa keetitti 800 ka isiiti. Birrii 300 miti maal birrii 300 dalaguu dandeetti isin akkamitti kamma isin 3,000 eegalettu 4,000 eegalettu wallaahi billaahi kijibti jaartiin as teettee isin dubbachuu dandeetti waan jira amma jechuudha. Soba. Aboo rabbi jara namni hawwii beektan fida. Hawwiin maa baate. Doktora waan gootu asli Doktor Ifnaan assalamu alaikum siin jennaa baga dhufte. Asli mucattii neetworkiin baasuu oolu yoo neetworkiin baasuu baate. Sila dubbii isaa mirkaneeffachuudhaaf 9,000 risiitii yoo nu barsiise ni amannaan san boodaan ani Muniir nama mucattiin ammoo neetworkiin baasuu baatee mucattiin ka deemtu taate. Mucattiin shira qabdi shira ammoo nu dubbii shiraatiif as ta'an jirru tokkoffaan dhugaa tuffalla. Dhimamtee dhugaa rakkoo dhimma kana furmaata
yookaan isaan waliin turan buutu taate dubbiin jalqabarraa yuu kijiba jechuudha. Munir Tokkoffaa kana dhaggeeffadha. Lammaffaa irratti gaafii qaban doktor Hinnaaniif jechuudha. karaa itti gaafii itti gaafatanirra isin kaa jiran. Munir ati waa'ee risiitii dhiisi. Waa'ee risiitii dhiisi. Munir dhaggeeffadhu gasi darbaa yookiin xaxaa qabu mara na dhaggeeffadha. Ila waa'ee risiitii dhiisaa dagadha risiitii miti. Haasawaa isiin nutti himtee fi kameekii eessa wal fakkaataa eessatti wal dhibaa adda baafadhaa jira namaa risiititti fiidan. Risiitiin hin barbaachisu asli. Risiitiin gaafa Amma ina milkiin maal jedhaa? Baatisha waliin dalayne jettee miisiin nuun jette milkiin baatii sadiif gimmaashaa nuun jedhe gurra keessan irratti. Kabaatii lamaan lakkoofne jennaan kabaatii tokkoon lakkoofne jedhe. Dubbiin wal fakkaataa jira. Waan kanarratti xiyyeeffatanii eenyu akka bamiidhe eenyu akka miidhame jaarsi manguddoon keessaa argata malee saayidii tokko qofa qabatanii dhiibuun sirrii miti. Munir dhageette? Asli asirratti nuti haqa barbaanna. Mucaallee miidhuun barbaannu. Hundi isaaniitu nuuf qixa. Hayti mucaa yoo mucattii bira jiraatte mucattii hayti mucattii yoo mucaa bira jiraatte irraa fuudhuuf jirra malee tokko miidhee tokko tolchuu himi. Isii tana nu qabadha. Dhaggeeffadha ani dubbii ani gaafii isinii gaafadha eegasii haftee waan hafte gaafatani risiitii bira dhaqina risiitii mucaa yoo gaafa birrii na erga jette bar isiin ureefu nuun jette. Osoo birriin 9,000 qofa ta'ee osoo birriin hisaabni beekame meeqa irratti seefe jennaan. Hisaabaan beeynu yuu jette kabaatii sadii lakkoofne nuun jette mucaan afaan ufiitiin birrii 90,000 naa ergee jette 100,000 idaan inni irraa qaba jennaan sun rakkoo miti sasanii rakkoo miti. Amma ani kasiin jedhu milki isin gaafa dalagaa kana eegaltan baajeta meeqa maddabdanii eegaltan? Baajeta yoo xiqqaatee jedhee amma akkas diraama 2,000 akkas 2,000 moo 2,500 eegalle. Yoo xiqqaatee miti meeqaan eegaltan? Qabatamatti kabeeytu ka yaadattu. Garuu tilmaama akkasii yaadda. Diraama akkas 2,000 moo 2,500 akkas. 2,000 maarree eega 2,000 ta'e 2,000 akkas eega ta'e isilleen 2,000 akkas nutti himte birrii 2,000 san 2,100 jette dubbiin keessan kunoo wal fakkaataadha. 2,100 san keessaa 300 kaadha manaa milkiiti. 2,100 kiyyaa nuun jette waan kana maal jettaa? Soba. Meeqa kee birrii san keessaa ka isii meeqa kee meeqa? Birriin isiin nutti kennite yoo jiraate jechuudha. Jaartellee jirti yoo waan jechuun dagadhee jechuun yaadachiisuu dandeetti. Namni waa dagachuu danda'a namni dalagaa waa dagataa beekaa. We are human being. Waan nama ta'e waa dagachuu danda'a. Yeroo tokko meeqa achi keessa 2,000 san keessa isiin yoo xiqqaate. 2,100 ka'umsi sirrii amalaal walii gala dubbiin keessa hedduu wal fakkaataa bar. Nuti gidduu kanaa wanni argannu hin jiru isinuma araarsuu fi Oromoo walitti isin araarsuu fi ati ilma dhiiratti qalbii uummata dhiiraa haadha kee abbaa kee hawwata namoota gurguddoo sitti cabe kana akka sii tufanii fi beektaa karaa maleen akka namni qalbii sitti cabnee fi milki wallahi. Okay, laal doktor sirrii jirta amma bari innis 5,000 nu gaya jechuun barbaadaa fi wayitti maallaqni kun akka guddaa ta'e innis amanaa jira isinis dabalaa deemu jira 5,000 nu gaya ji'a fi wanti itti 15,000 jechuudha nam sadiitti jechuudha. Jaartiin tee dubbachuu barbaadu yeroo tokko kabajaati jaartiin tee 800 baaftee isiin 800 baafte jedhaa jirti kun afaan jaartii yara dhagaa. Salaamu alaikum. Ati Munir deemi asi mormuu dhiisitiniin intala barbaade hawwi. Salaamu alaikum duma shakami. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jaartii doktora. Nagaa. Fayya baga rabbi ilmallee isinii kenne sargii keessanillee dhufne silaa namni gaafa bal'oo wal quban qabu gaafuma rakkoo wal argaa aanan saalfadhe gara wiki. Waalaikumsalam ayyuba namuma gamatu nama dhaabataa guddaa bareeda. Aye doktoroota lamaantu wallole isin ajajaadha natti fakkaate doktor Milkii fi doktor Hawwitu wallole erga kaleessati. Waan kanarratti doktor Hawwiin anaa fi haadha manaa doktor Milkiitu waan kana waliin mari'atee dalagaa eegale.
milkiin akkuma obboleessa kiyyaatti akkuma namaan haati manaa isaan wajjin dhaluu tokkotti yaadan namoota bebeekun nu gargaara malee dalagaa kana harka keessaan qabu anaaf haadha manaa milkiitti walii galee nuti waliin dalagaa jette milkii waan kana keessaa qoodan qabu nuun jette isin maal jettan jaarsa keessanillee loogina qarbii qabdani. Sirriidhaan nama ilmoo qabu waa hundarraayyuu maal dhugaa yoo haasa'anii dubbiileen kan hiika godhatu jechuudha. Dhugaa. Kanaaf hawwiin waliin haasoinee jira waa'ee hojii kanaa irratti ana bira isiin dhuftee naan jechuu dhuftee dubbisuu dhuftee kan dura anaa hawwiyyuu hin beeku. Asitti barannee waliin haasoinee iddoo kasii kana agarsiisee bakka guyyarraa dawaa namaa hin beekanii illee namni hunduu hin beeka. Kan dalagaa seentee dalagaa wayii irraa baatee na bira dhuftee bakka dalagaan sun hin taanee fi itti ulfaatee. Dalagaan kun gaafa itti ulfaatee jedhu bakka maaliif eegamoo yaa akkanaa kanaa qabdaa? Ani zayita hojjetuu barbaada. Zayita isiin zayita baay'ee mataa qabanaan jetti. Anis akkasuma waliin hojjannaa jennee walii gallee. Milkiin siquntuuxaa jira irraa siqi dumaash. Siquntuuxaa jira irraa siqi si sobsiisuuf. Sagalee ol qabu irraa siqi. Ayyee. Rabbiin jira namaa fi nuti rabbi. Ayyee. Kanaan agarsiisiin dalagaa kanarraa wama ta'e wayii jennee maadamii isii baay'ee jaalattee jirti. Isii gaafa isiin baatu warqii kennitee fi biraa baate warqiidha wanni artee mormaa wayiiti. Allahu aalam warqis isiin garuu warqis narraa hambifatan jette. San immoo ijoolleen Oromoo ni dhugaadhaan dubbii tana hiika gochuu feetan yoo ta'an koottaati dhufaati warqii ta'uu baatu fuudhaa fi fura faayaa isinitti kenna. Warqiin mana isaaniitti jalaa bade jette kanaafi ani amma wanni ani jechuu barbaadu yoo jiraate. Hawwii fi anaaf hawwiin waliin haasoinne waliin mari'anne hojii kan hin eegalla waliin jenne abbaan manaa mootiyyuu isa kana laazima ani waan godhu abbaa manaa kiyyaa hin mari'adha. Ani dubartiidha. Waan akkanaa hojjetuu barbaadnaa hawwii waliin jedhee akkasuma hayyee bareedaa itti waliin dalagaa. Waliin dalagaa nu jedhu. Hayyee. Hayyee jedheen kan haala hojii kana yoo nu amma bakka hojii kana itti seennee inni illee karaa hunda nu barsiisee yaani haala diraayivarii ordarii itti ergitu. Haala ordarii itti erginu kana guutuu eeganatti nutti himeetiniin jedhee hojii kana hojjetuu hin dandeenyu jechuudha. Baay'ee ulfaata. Lamin guyyaarra gisee san haaraa wal dabarree ordarii sirriitti dhufa guyyaadhaan dhufa. Kanaaf nu hojii kana hin dandeenyuti. Anumaaf isii walii gallee milkii nu waliin haa dalagu dalagaa kana bakka sadiitti qoonnaa jenna. Hayyee eega akkas ta'e ani kiraa manaa ta'ee wajii biraa ta'ee hin kafaluun lakki bakka rakkoo hin qabnu nu nama sadiin dalagaa kiraa kafaluun sirraa hin eeggamu nu waliin jirtaa jenneen. Kanuma wanni jiru. Okay, hawwiin deebite welcome dura hawwiin rakkoo qabdii baddee jennee rifannee hawwii maal taate? Hawwii. Haala mijaa keessaan ture tasaa'oon keessa bahee. Haala xiqqoo waan namni joogii keessa bahee oduma turuu fedhe. Mana namaa keessa jirti saniif hubadhaaf. Mana namaa jirti saniif hubadhaaf. Okay. Ada mana min dumaashi. Dhagaa jira. Amma atii fi hawwii waliin mari'attanii akka dalagaa eegaluu heddan waliin mari'attanii walii galtanii san booda akka dalagaa eegaltan abbaa manaa keetiin mari'attee murteessite gaafa murteessitanii kaatan birriin kee meeqa ka hawwii meeqa? Hawwii saddeeti asii fiddee dhuftee. Birrii 800 diraama asii 800 fiddee. Ani diraama of qarshii 800 kiyya. 1,800. Kanamni ani humaayi wanni yakka isiin amma kalees isiin 300 gootu. Kan rabbitu arga isiileen nuwaan feete nun haa jettu. Okay, rakkoon qabu. Isiin 800 isiin baafte san isiin garuu 800 baasuun shuuri ati 2,000 10,000 illee baase rakkoo miti. 800 baase itti keessa murte malee. Dubbaa Isiin keessan kan murte malee 800 baasee nu jette 800 baafte isiin ati 800 baafte.
dhibba baastee. Doktora isiin kuma tokkoof 800 baaste. Mucattiin. Boru dubbii kana natti biin qaba. Okay. Natti biin sii qabne. Kuma tokkoof 800 waliigala 2,600 dalagaa eegaltanii. Yoo jedhamu akkas taamire. Akkas ta'a 2,000. Baatii meeqa waliin dalaydan? Baatii 3 waliin dalaydan. Hawwiin kunoo baatii 5 hin jettu? Isiin eegalte ji'a 2. Har'a miidiyaa irratti dhuftee dubbannaan ji'a 2 teette waliin walirratti herreeydeetiin ji'a 5 yoo dhufe malee isiin kan waliin dalaydan 3. Gaafa isiin qabamtee fi gaafa hawwiin nu duuka dhuftee miidiyoon dalagamee jira. Viidiyoon hin qabaa guyyaa ji'a qaba. San hin laallamaa. Gaafa isiin asii deemte illee immoo miiseejii obboleeyyan isiidha ka'aa jiran dawwalanii akka isiin qabamtee jirtu haasaan sun guyyaa waliin jira. Sunis ragaadha. Okay. Rakkoo qabaro. Hawwi jiini 5 ati jettu ka gaafa eegaltaniitirraa haga kaleessati moo kaaga gaafa qabamtuuti? Gaafa qaba hawwiin ji'a 3 qofa nu dalbu. Hawwiin gaafadhe qoy haadha mucaa kee maqaan eenyuun? Afnaani. Adnaan. Hawwi. Yes. Ati jiini 5 ati jettu kuni ka gaafa eegaltaniitirraa haga kaleessati moo ka gaafa eegaltaniitirraa haga gaafa qabamtuuti jiini 5 ati lakkoofte kun? Jiini 5 allaa ta'e ka guyyaa tokko jedhee eega hojii bira hojjedhee bira dhaabee. Wanti ammas naa hubattan milkiin hawwiin ji'a qofa hojjette na bira jedhaa. Isiin ji'a 3 jedhaa. An ji'a 5 bira dhaabbata hojjedheen. Viidiyoon hin jira. Viidiyoo kiyya tiktookii kun adda narra gubani sila viidiyoo kiyyatu odolaansanii achi murteessitanii bareeda isaan haquu danda'anii ji'a 5 bira hojjedhe. Milkiin ji'a 3 jedhee milkiin ji'a 2 jedhee Raabiyaan ji'a 2 ji'a 3 jedhaa isiin qaba warri dubbii qabdan. Milkiin ji'a tokkoo fi baatii takka sirraa mure maal kon qabu guyyaa 15 wal faana. Okay, ani hunda quban qabu jedhee ofirraa dabarse bar milkiin dogoggoruun malaa wajjin eegalanii jedhee ofirraa dabarse. Okay, haadha ifnaan. Hawwiini anaaf haadha ifnaantu waliin mari'ate. Waan kana keessaa milkii yoo akka obboleessa kiyyaatti yoo akka hojii haadha manaa isaatitti nu bira dhaabbate malee waan argannu bakka lamatti addaan qoodamna malee bakka 3 miti jedhaa jirti. Waliigalteen keessan akkam ture? Bakka 3 ture moo bakka 2 ture? Mari'anne sirrii anaafisii waliin mari'anneemi garuu hojii kana hin jammarre nama 3 hin jammarre. Inni kun hojii nama 2 dalagamu miti. Namni hin beeka warri waan kana beeku jechuudha. Hojiin nama 3 hin dalagan keessattuu kara orderii deebisuu fi erguu fi haala itti fudhatu ijoollee waliin haasa'u isa. Hojiin kun anaaf haala gaheen guddaan isa biraan abbaa manaa kiyya ta'eef miti boruu qabrii gala kophaa kiyya. Ka garuu amma inni hojii haadha manaa xiyyaatiif ka mucattii obboleettii xiyyaati jedhee waan isin gargaaraa jiru se'uu mala ka yookiin kamaatee argattu kanatti waan inni qufufaa se'uu mala sun yaaduma wal jala dogoorati malee garuu isin ka mari'attan ufu lamaani. Isoo haasa'uu baannee bar sirriidha haasoinee jirra. Isoo haasoinee sirriidha numaaf isin waliin haasa'e isoo malaan ta'e jechuudha. Waan kana irra teennee waliin haasoineetiniini. Okay, eshi. Hawwiini anaaf milkiin maallaqa baatii tokkoffaatiif lammaffaa